Dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a fiigicha mormiif deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu yoo deeggaran, paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf tibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasaa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsaayidaamxootu gabaase. Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko. Kaayyoon fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa Jimmaatti godhame kana mormuudhaan goone haala kanaanii bira jirraa caalaa miti dhimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha. Dhaadannoo bira jiru yaada kan keenya yaada bilchaataadhaan dhufee arrabsoodhaan mormuu jechuun hin danda'amu kan jedhu dhaadannoon dhaggeeffamaa oolee Itoophiyaan kan biyya hundaati Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha dhaadannoon jijjiiruudha. Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe. Arrabsoon kan qaqqabeedha jedhudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafa wajjin haasa'amee ture. Jechoota gosoota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii sooranii deebii nuu kennamee hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaani utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maaliif miidiyaadhumaan bahanii maaliif nu ibsinedha. Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata. Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiyyi irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun nurratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirraa Oromoodhaaf maa baabsuu didde jedhamee arrabsamuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu. Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo deebii kennaniiru. Leeni ciniinsuun qabe waan fakkiitti malee waan namni dubbatus waan namni dubbatu akka hin taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee Jimmi saba keenyadha waan saba keenya rakkoo hin qabu. Saba keenya dhiisii saba biraayyuu waan rakkoo hin jiru. Waan hin taane akka hin taanetti sabatti malee waan hin taane sabaa fi mormichuu Oromoos akka danda'etti sirreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan ciniinsuun qabee rakkisitatti fakkaatan malee saba keenya waan rakkoo hin qabu. Jimmaa yeroo baay'ee rageera baruma keessatti Jimmaa Yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame akka Oromoo gubbaatti warra wajjin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa Yuunivarsiitii barbaada kan tokko karaa qorannoos haa ta'u karaa biraa sagantamii torbaffaa ofiilotumaan turu nyaachise malee itti dorgomnee turre ajjeennaa kanas walgahii dhageera. Warri dhugun isaanii qabee barabbaa biyyaa fa'aa maaliif qabee darbee waan akkasii namni natti kaasee jiru. Anis amma yaadadhutti waan akkasii waan jiruuf isin jiru jenne. Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera Guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayidaamxoo Finfinneerraa.